Baga nagaan dhuftan kabajamtoota hordoftoota keenya har'a gabaasota hedduu xiyyeeffannoo addaa argatan isin biraan geenya. Tokkoffaa lammiin Itoophiyaa tokko ergama nagaa kabachiisuu keessatti Sudaan Kibbaatti hirmaachuun meedaaliyaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa badhaafamuu isheetiin maqaa biyyattii kabachiifameera. Badhaasni kun hojii nagaa fi tasgabbii naannoo keessatti Itoophiyaan taphattu calaqqisiisa. Lammaffaa irratti immoo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti jijjiirama maqaa kilaasteraa jaldeessaa irratti mormiin ka'uu isaa fi uummanni ibsa ifaa kantiibaa magaalaa obbo Kadir Jawaar irraa akka barbaadu gabaafameera. Dhimmi kun mootummaa fi uummata gidduutti marii bal'aa akka barbaadudha jedhameetu eegama. Sadaffaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo fi sirnoota jijjiiraman jedhuun seenaa waggoota dheeraa keessa deemuun maal barachuu dandeenya? Jijjiiramoonni mootummaa gara mootummaa darban keessatti gara humnoonni hidhatanii fi sochiileen siyaasaa taphatan maal fakkaata jechuun gaaffii bal'aa kaasaa jira. Akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 135 kanneen duraan dhiifama mootummaa irraa argatan jedhamee ture irraa deebi'anii himatamuu isaanii irratti odeeffannoon ba'eera. Himannoowwan ajjechaa saamichaa tarkaanfii mootummaa irratti fudhatamee fi ukkaamsuun maallaqa fudhachuu jedhu of keessaa qabaachuun isaa gabaafamaa jira. Dhimmi kun haala seeraa fi nageenyaa irratti marii cimaa uumaa jira. Odeeffannoo keenya kabirootiin ba'a giddu galeessaatti muddamni hammaatee dhaabbileen xiyyaaraa addunyaa balallii addaa kutuun ka jedhamuu fi gabaasa kana hunda bal'inaan xiinxallee odeeffannoo madaalawaa fi hubannoo guutuu isiniif dhiyeessina. Kanaaf kanneen hundee miidiyaa haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa oduun kunooti. Guraandhala 27 bara 2026 lammiin Itoophiyaa Meejar Tigist Farradaa Sudaan Kibbaatti ergama nagaa kabachiisuu jalatti tajaajilaa turuun meediyaa beekamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa badhaafamte. Meejar Tigist dubartii umurii waggaa 46 miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yoo taatu, Sudaan Kibbaa naannoo Ekwaatiriyaal lixaa magaalaa Yaambiyoo keessatti ergama Yuunaayitid Neeshin in Saawut Sudaan jalatti tajaajilaa jirti. Isheen garee Itoophiyaa keessatti makaanika ta'uun konkolaattota nagaa eegdota suphuun ergamni akka hin gufanne taasisuu keessatti gahee murteessaa qabdi. Akka ibsa Yuunaayitid Neeshin Mishin in Saawut Sudaanitti yoo isheen sarara waraanaa fuuldura irratti hin bobbaane illee hojiin isheen raawwattu nageenya lammiilee nagaa fi milkaa'ina ergama nagaa keessatti murteessaadha. Konkolaataan ani suphu hundi abdii qabaa jetti. Yeroo konkolaataan ani suphee nagaadhaan socho'u ani gahee koo nagaadhaaf ba'eera natti dhaga'ama jechuun Meejar Tigist dubbatte. Meejar Tigist tajaajila waraanaa waggaa 20 ol kennaa kan jirtu yoo ta'u, hojii idilee addunyaa isa lammaffaa irratti argamti. Hojiin ishee duraan Sudaan keessatti ture qormaata cimaa akka ture himte. Haalli qilleensaa ulfaataa fi waliigalteen hawaasa naannoo waliin salphaa akka hin turre ibsite. Amma garuu Sudaan Kibbaatti haalli qilleensaa fooyya'aa fi simannaan hawaasaa gaarii ta'uu ibsiti. Mana hojii keessatti bakka duraan dhiironni qofaa irratti bobba'an keessatti hojjechuun ishee fakkeenya cimaa ta'eera. Konkolaataan mooraa keessaa ba'uu hundi qophii fi nageenya qabaachuu isaa mirkaneessuun naannoo nageenyi isaa amansiisaa hin taane keessatti lubbuu nagaa eegdotaaf lammiilee eeguuf murteessaadha jette. Tajaajilaa fi kutannoo ishee kanaaf nagaa eegdota Itoophiyaa biroo waliin ta'uun meediyaa beekamaa Yuunaayitid Neeshin badhaafamteetti. Meedaaliyaa kana argachuun gaheen koo xiqqaa akka hin taane na yaadachiisaa jechuun ibsite. Ajajaan waraana dhaabbata mootummoota gamtoomanii Laatenar Jeneraal Mohaan Sabraaniyaan aarsaa nagaa eegdota Itoophiyaa alaabaa Yuunaayitid Neeshin jalatti kaffalan yaadachiisaniiru. Akka ibsanitti loltoonni Itoophiyaa 142 dhiiraa fi dubartoota tajaajila nagaa keessatti lubbuu isaanii wareeganiiru jedhe. Aarsaan isaanii yoomiyyuu akka hin dagatamne waamicha taasisaniiru. Badhaasni Meejar Tigist argate kun gumaacha loltoota Itoophiyaa ergama nagaa idil addunyaa keessatti qaban kan calaqqisiisu ta'uu himameera. Mormii Tigraay fi ergaa qondaaltota olaanoo naannoo Tigraay irraa dhaga'amaa jiruun guraandhala 27 bara 2026 Maqalee Istaadiyeemii magaalaa keessatti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu ba'uun murtee dhiyeenya mana maree Federeeshinii Itoophiyaa fi boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa dabarsan mormuun hiriira nagaa geggeesse. Mormiin kun Maqalee qofa osoo hin taane magaalaawwan akka Shiree, Indabaagunaa, Shiree Indesillaasee fi Alamaxxaa keessatti babal'achuun geggeeffameera. Hiriiricha irratti haasaa akka taasisan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay
Laatenaar Jeneraal Taaddasaa Warradaa dhimmi amma ka'e bu'uura dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti jechuun ibsaniiru. Dhimma siyaasaatiin hiikamuu qabu gara waraanaatti yoo seene Tigraay qofa osoo hin taane guutuu Itoophiyaa balaa irra buusaa jechuun akeekkachiisaniiru. Rakkoo jiru karaa nagaa fi marii siyaasaatiin hiikuun murteessaa ta'uu murteen humna furmaataa akka hin taanes hubachiisaniiru. Taaddasaan dabalataan dhimma namoota buqqa'anii fi mirga abbaa biyyummaa Tigraay waliin walqabatee qoqqoodinsi hin barbaachifne uumamuu ibsuun keessattuu haala salaamtii keessatti adeemsi deebii namoota buqqa'anii dogoggora ta'uu fi buqqa'insi dabalataa fiduu isaa eeraniiru. Waraanni yoo eegale dhaabuun ulfaataadha. Filannoon jiru karaa nagaa hordofuudha jechuun mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimma ilaallatu hundaaf waamicha dhiyeessaniiru. Gama biraatiin dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el PhD murteewwan federaalaa Tigraay irratti dhiibbaa siyaasaa uumuun dhaabbatamuu naannichaa irratti balaa qabaachuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru. Addatti erga dargaggoota Tigraayiif dabarsaniin yeroo muddamni siyaasaa fi nageenya jabaachaa jiru kana keessatti uummata isaanii waliin akka dhaabbatan waamicha taasisaniiru. Kantiibaan magaalaa Maqalee Raadiyaa Bari'ee hiriirri kun tokkummaa uummata Tigraay cimsuu fi fedhii naannichaa kabachiisuuf kaayyeffachuu ibsaniiru. Hirmaattonni hiriirichaa bu'uuraalee adda addaa qabaachuun mormii isaanii ibsachaa turuun paartileen siyaasaa naannichaa hedduunis murteewwan federaalaa balaaleffataniiru. Walumaa galatti mormiin kun murtee mana maree federeeshinii kutaalee filannoo Tigraay irratti dabarse hordofee kan ka'e yoo ta'u, muddamni siyaasaa naannichatti haala yaaddeessaa ta'een itti fufeera. Qaamoleen mootummaa naannichaa fi hooggantoonni siyaasaa rakkoo kana karaa nagaa fi marii bal'aan hiikuuf waamicha isaanii irra deebanii dhiyeessaa jiru. Dirree Dhawaan jijjiirama maqaa kilaastera jaldeessaa irratti mormiin ka'e. Uummanni ibsa kantiibaa Kadir Jawaar irraa barbaadaa jiraachuu jiraattonni himan. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan argamu kilaasterii jaldeessaa maqaan isaa jijjiiramuu irratti mormiin uummataa ka'eera. Dhalattoonni Oromoo godinaalee Harargee lamaan irraa yaada kennan akka jedhanitti lafa Oromoo irratti maqaan jijjiiruuf yaaliin taasifamaa jiru akkaan isaa mufachiiseera. Akka ibsa isaanii maqaan dachee Oromiyaa jijjiiramee afaan Oromoo irraa mulqamee barreeffamni afaan Sumaalee fi afaan Amaaraatiin qofa akka kaa'amu taasifamuun eenyummaa fi mirga uummata Oromoo tuquu danda'a jedhu. Kunis akka isaan ilaalchaatti seenaa fi aadaa naannichaa laaffisuuf yaalii taasifamaa jiru fakkaataa jedhan. Namoonni yaada kennan dhimma kana irratti ibsa ifaa akka kennan kantiibaa magaalaa obbo Kadir Jawaar gaafachaa jiru. Dubbiin kun qaama tuttuqqii mootummaa naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa irraa raawwataa jiru keessaa tokko ta'uu danda'a jechuun shakkaniiru. Maqaa jijjiiramni barjaa dhaabbatan hooggantoonni keenya eessa jiru jechuun gaaffii kaasaniiru. Dabalataanis mootummaa naannoo Sumaalee tarkaanfii daangaa darbe raawwachaa jira jechuun komii isaanii ibsaniiru. Haaluma kanaan walqabatee yeroo darbe ganda tokko keessatti buqqa'insi raawwatamuu fi dubartiin ulfaa Naasiyaa Ziyaad lubbuu dhabuu ishee yaadachiisuun haqni ishee akka hin dagatamne gaafataniiru. Warri yaada kennan akka jedhanitti uummata Oromoo bakka bu'anii hoogganaan magaalaa keessa jiran qaama tokko kan ta'uun isaanii akkaan isaan rifachiise. Miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimma kana wabeeffachuun gabaaseera. Dhimmi kun mootummaa naannolee lamaanii fi bulchiinsa magaalaa gidduutti marii bal'aa akka barbaadu himama. Gama mootummaa fi kantiibaa magaalaa irraa haga ammaatti ibsi bal'aan hin kennamne. Uummanni ammoo iftoominaa fi deebii mootummaa irraa eeggachaa jira jedhameetu eegama. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiifama argatan irra deebiin himataman. Miseensonni 135 irratti himanni banamuun gabaafame. Odeeffannoon bahe akka mul'isutti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n kanneen kanaan dura karaa nagaa harka kennanii dhiifama mootummaa irraa argatan irra deebiin himatamuu isaanii gabaafameera. Akka odeeffannoon ibsutti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun yeroo darbe hidhamanii murtii muraasaa haga umurii guutuutti fudhachuun bakkeewwan adda addaa akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fi Finfinnee keessatti mana hidhaa keessa turuun beekamaadha. Amma garuu kanneen yeroo dhiifamni taasifamee ture irra deebiin himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiraachuun dhaga'ameera. Maddoonni amanamoon akka jedhanitti miseensonni 135 ta'an kanneen jalqaba waraana Jaal Sanyii Nagaasaa jalatti hoogganamaa turan irratti himanni banameera jedhame.
Akka odeeffannoon bahetti qabxiileen himannaa isaanii irratti dhiyaatan keessaa ajjeechaa raawwachuu, saamicha raawwachuu, qondaaltota mootummaa lixa shaggar irratti tarkaanfii fudhachaa turuu, namoota ukkaamsuun maallaqa fudhachaa turuu jedhu of keessatti qabata. Haaluma kanaan himanni isaanii amma gara mana murtii galfamee haala ulfaataa keessa akka jiru himama. Garuu haga ammaatti ibsi mootummaa yookiin qaama haqaa irraa bal'inaan hin kennamne dhimmicha kana gaaffii bal'aa kaaseera. Dhiifamni kanaan dura taasifame maal fakkaata? Adeemsi seeraa sirnaan gaggeeffamaa jira moo hin jiru ka jedhudha. Miseensonni kunneen mirga isaanii argachaa jiru moo hin jiran ka jedhus gaaffii guddaa kaaseera. Gabaasni keenya odeeffannoo hanga ammaatti argame irratti hundaa'e kan dhiyaate yoo ta'u, ibsa mootummaa fi ibsa mana murtii eeggachaa jirra. Dhimma kana irratti yaada keessan nuu qoodaa isiniin jenna. Odeeffannoo keenya kabirootiin waraanni bilisummaa Oromoo fi sirnoonni jijjiiraman keessatti seenaa waggoota dheeraa irraa maal barachuu qabna ka jedhudha. Dhimmichi har'a marii cimaa keessa jira. Yoo mootummaa amma jiru karaa nagaa walii galtee hin goone waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBOn qabsoo isaa itti fufaa ka jedhudha. Moo humna mootummaa kana ni mo'ata ka jedhu gaaffilee mormii fi yaadota falmisiisoo ta'anii jiru. Seenaa waggoota dheeraa yoo ilaalle waraanni bilisummaa Oromoo sirnoota garaa garaa keessa darbee jira. Bara mootummaa Haile Sillaasee keessa qabsoon Oromoo jalqabee ture. Sirni mootummaa sun kufeera. Garuu qabsoon hin dhaabbanne. Bara mootummaa Dargii keessas haaluma wal fakkaatuun qabsoon itti fufe. Mootummaan Dargii kufeera. Garuu sochiin hidhannoo hin dhaabbanne. Akkasumas yeroo TPLF yookiin wayyaaneen aangoo irra turte walitti bu'insi mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti ture waggoota hedduuf itti fufe. Mootummaan sunis jijjiirameera. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo itti fufee jira. Gama birootiin mootummaa amma jiru kan hoogganamu Abiy Ahmad jalatti walitti bu'insi itti fufeera. Namoonni yaada kana deeggaran akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo bu'uura hawaasummaa fi kaayyoo siyaasaa irraa madduu qabaa jedhu. Kanaaf jijjiirama sirna mootummaa hunda keessa darbe of tursiiseeraa jedhu. Yaadni biraa ammoo humni mootummaa yeroo hedduu sirna aangoo irra jiruun wal qabataa jedhu. Bu'uura jabaa hawaasummaa yoo hin qabaanne yeroo rakkoon siyaasaa cimaa dhufu ni laaffatuu jedhu. Kanaaf furmaanni humni waraanaa qofaan akka hin argamne marii siyaasaa fi waliigalteen nagaa akka murteessaa ta'e irratti hubannoo kaasu. Seenaa addunyaa keessatti fakkeenyi ni jira. Fakkeenyaaf qabsoo Giriikotaa mootummaa Otomaan jala waggoota dheeraaf ture. Sirni Otomaan kufee Giriikonni ammoo eenyummaa isaanii tifkachuun mootummaa isaanii ijaarratan. Fakkeenya akkasii agarsiisa qabsoon bu'uura hawaasummaa fi kaayyoo cimaa qabu yeroo dheeraaf turuu danda'a. Walumaa galatti gaaffiin guddaan har'a jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti furmaanni karaa nagaa ni argama moo seenaa darbe fakkaachuun walitti bu'insi itti fufa ka jedhudha. Ogeeyyii dura ka jedhanitti rakkoo siyaasaa furuu keessatti marii fi waliigaltee nagaa murteessaadha jedhu. Yoo kana dhabne walitti bu'insi dheeraa itti fufuu danda'a jedhu. Gabaasni keenya irraa seenaa ilaalcha garaagaraa fi barnoota darbe irratti hundaa'ee dhiyaateera. Isinoo maal yaaddu? Furmaanni karaa kamiin argama ka jedhu moo waraanni karuma waraanaa argama ka jedhu ture jechuudha. Odeeffannoo keenya kabirootiin waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBOn gandoota Gujii hedduu to'ataa jiraachuun himame. Guraandhala 27 bara 2026 godina Gujii aanaa Bulee Horaa keessatti gandoota Soorilee Waachuu akkasumas bulchiinsa magaalaa Qilleensoo Makanniisaa fi Sukkee Bunnaa Beetii keessatti walitti bu'insa hidhannoo cimaa uumamuu isaa odeeffannoo naannoo irraa argame ni mul'isa. Walitti bu'insi kun waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO fi humnoota mootummaa milishaa fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti akka ta'e himameera. Akka gabaasni mul'isutti lolli kun yeroo muraasaaf itti fufuun naannolee kanneen keessatti sodaa fi jeequmsa nageenyaa uumameera. Namoonni naannoo irraa odeeffannoo kennan akka jedhanitti dhukaasni hidhannoo gurguddoo fi xixiqqaa gandoota hedduu keessatti dhaga'amaa ture jedhu. Uummanni ammoo of eeguuf manaa fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka nageenyaa barbaacha socho'aa turaniiru. Haalli kun sochii daldalaa fi imala uummataa irratti dhiibbaa cimaa uumee ture. Tasgabbii hawaasummaa fi dinagdee naannichaa gufachiiseera. Gabaasni dabalataa akka agarsiisutti konkolaattonni mootummaa hedduun gubachuu fi miidhamuu himameera. Akkasumas hidhannoo fi meeshaalee waraanaa garaagaraa kaambii mootummaa keessaa baafamuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uu ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo isaan konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa keessa ta'an mul'ateera.
Konkolaattonni raayyaa ittisa biyyaa keessa turan kanas laboomni abiddaa fi aarri guddaan uwwifamee suuraaleen kaafamanis ni mul'atu. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo kanan walumaa galatti qabeenyi mootummaa hedduu gubataniiru. Hanga gabaasni kun qindaa'etti ibsi mootummaa irraa kenname hin jiru. Haleellaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin waboo humnoota mootummaa riphee lolaa fi milishaa irratti taasifame keessatti miidhaa guddaan qaqqabeera jedhameetu himama. Arsii ba'aa aanaa roobee didaatti waraanni bilisummaa Oromoo namoota 35 ajjeesuu, 16 madoo gochuu fi 12 qacam godhuu isaa odeeffannoon naannoo irraa argame ni ibsa. Akkasumas Baalee Lixaa keessatti loltoonni mootummaa miidhamuu isaanii gabaasni ni eera. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin waboon guyyaa har'aa kana magaalaa Asallaa keessatti lola baneen poolisoota 8 fi milishoota 13 battalatti ajjeesuudhaan kan hafan madeessuun magaalaa Asallaatti marsaa jiraachuun gabaafame. Ba'a giddu galeessatti muddamni hammaatee jira. Dhaabbileen xiyyaaraa addunyaa balallii addaa kutaniiru jedhame. Haleellaa waraanaa gidduutti mudate hordofee dhaabbileen sarara daandii xiyyaaraa addunyaa gurguddoon balallii isaanii gara magaalota ba'a giddu galeessaatti taasisan adda kutuu beeksisaniiru. Haleellaa Israa'el, Yuunaayitid Isteetii fi Iraan gidduutti hammaachaa dhufe kun nageenya qilleensaa irraa sodaa guddaa uumeera. Dhaabbanni sarara daandii xiyyaaraa Jarman Lufthansa akkasumas miseensonni garee isaa haala nageenyaa amma jiru ilaalchisee balallii gara Dubaayii fi Abudabiitti taasisan haga dilbata boriitti dhufutti addaan kutuu isaanii ibsaniiru. Kunis sodaa nageenyaa fi tasgabbii dhabuu naannichaa irraa kan madde ta'uu himameera. Dhaabbanni Turkish Airline isaanis balallii idilee gara Tel Aviivii fi magaalota gurguddoo ba'a giddu galeessaa taasisu yeroo muraasaaf dhaabuu isaanii gabaafameera. Akkasumas Air France balallii sanbataa irraa gara Tel Aviivii fi Beirut akkasumas magaalota kanneen irraa gara bakkeewwan birootti taasisu haquu beeksiseera. Dhaabbatichi akka ibsetti murteen kun haleellaa waraanaa fi haala nageenya jijjiiramaa jiru waliin kan walqabatu yoo ta'u, maamiltoota isaa yeroo yeroon odeeffannoo haaraa akka kennu beeksiseera. Guraandhala 28 bara 2026 irraa eegalee balalliin gara Tel Aviivii fi Beirut taasifamu akkasumas balalliin ka'umsa magaalota kanneen ta'an yeroo muraasaaf akka dhaabbatu Ejaans Pirees gabaaseera. Gama biraatiin Iraan, Iraaqii fi Israa'el qilleensa isaanii balallii geejjibaaf cufuu yookiin daangessuu akka danda'an beeksaniiru. Imbaasii Yuunaayitid Isteet biyyoota naannoo galaana Arabaa keessa jiran ammoo lammiileen isaanii of eeggannoo akka godhan akeekkachiisa baasaniiru. Walumaa galatti muddamni waraanaa ba'a giddu galeessaatti hammaachaa dhufuun imala qilleensaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Dhaabbileen xiyyaaraa fi biyyoonni garaagaraa haala nageenyaa sirriitti madaalanii murtee yeroo yerootti dabarsaa jiru. Imaltoonni ammoo imala isaanii dura odeeffannoo haaraa akka hordofan gorfamaa jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeessaa irraa qopheeffanne kanaa gammaa ture. Laayik, sheerii fi koomentii gochuun nu jajjabeessaa jechaa hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.